Hi there, welcome to Oral English. This is Oral English with Cs. Oral English is dedicated to improving your spoken English. Make it your number one choice. Good. Let's pause you to our today's lesson. Har ammoo jechoota amma iskiriinatti argaa jirtan kanaa fi kan kana fakkaatan haala gaariitiin ni ilaallaa jechuudha. Aga xumura leesonii kan waliin turan affeerraa keenya ni haa eegan. Let's dive into it. Do not hin taasisin hin godhin gocha wajjin kan wal qabatudha jechuudha. Fakkeenyaaf do not eat hin nyaatin, don't eat. Do not drink or don't drink hin dhugin, just gocha wajjin kan wal qabatudha jechuudha. Do not, don't touch, do not touch hin tuqin. Don't try, do not try hin yaalin, hin yaalin. So walumaa galatti gocha waliin kan wal qabatu akkasiin godhin, akka kanan godhin, akka sanan godhin jennee nama tokkotti gaafa haasofnu do not or don't ka jedhu kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Good. Isuma kana immoo ani ofii keenya akkasiin godhu akka kana hin godhu totally gocha waliin waan isin adda baasu qabdan gocha waliin kan wal qabatu jechuudha. Gaafa fayyadamnu don't ka jedhu kana fayyadamne I don't, I do not or I don't. Ani akkasiin taasisu akkis hin godhuudha jechuudha. Fakkeenyaaf I don't eat, I don't eat or I do not eat jechuun ani hin nyaadhu, ani hin nyaadhu, nyaata sana hin nyaadhu jechaa jirra jechuudha. I do not eat or I don't eat jechuun akka kana jechuudha jechuudha. Good. I don't think or I do not think jechuun immoo natti hin fakkaatu, natti hin fakkaatu yookiis akkanatti ani hin yaadu, akkanatti ani hin yaadu gochadha jechuudha. Akkas hin yaadu, akkas ta'a natti hin fakkaatu. I do not sleep or I don't sleep, I don't sleep. Ani hiraafuu, just still do not or don't ka jedhu kana gocha walii wal qabsiifnaa jechuudha. Salphaamatti ani akkasiin godhu jechuu barbaad don't ka jedhu kana fayyadamne verboota safaan adeeman fayyadamuu dandeenya jechuudha. Great. Inni kan biraan immoo doesn't waa'ee third person gaafa haasofnudha jechuudha. Inni kunis gochuma wajjin wal qabate. Fakkeenyaaf isa kana bifa lamaan fayyadamuu dandeenya. Fakkeenyaaf isa miti hoo jechuu barbaan doesn't jechuu barbaanna dandeenya yookiis immoo akkasiin goone hoo inni jechuu barbaanne sanuma fayyadamuu dandeenya jechuudha. Doesn't eat kana jechuun immoo akkas miti hoo wantichi waa'ee waan tokko haasofne doesn't eat jechuun akkas miti hoo akkana miti hoo jechuudha. Good. Inni kan biraan immoo I'm not or I am not. Inni kun immoo gocha toon taane nu hima waa'ee keenya gaafa haasofnudha jechuudha. Ani akkas miti jechuu barbaan I'm not ka jedhu kana fayyadamna jechuudha. Waa'ee keenya yookiis waa'ee eenyummaa keenya yookiis immoo waa'ee bifa keenya yookiis eenyummaa keenya sana gaafa haasofnu fakkeenyaaf I'm not greedy, I am not greedy or I'm not greedy jechuun ani sassataa sigibgibii nama waa jaallatu waatti ariifatu jechuudha. Ani akka kana miti jechuu barbaan I'm not greedy jechuu dandeenya jechuudha. Good. I'm not idle or I'm not careless hojjenne immoo dhibaa nama hojii malee akkasumatti taa'u, nama hojii malee akkasumatti taa'u miti ani. I'm not idle gaafa jennu hojii malee nama akkasumatti taa'u miti ani jechuu barbaan I'm not kana jechuun nuyi jechuudha. Waa'ee gochaa osoo hin taane waa'ee keenya mataa keenya jechuudha. I'm not fat ani furdaa miti, ani furdaa miti jechuu barbaanne immoo isa fayyadamuu dandeenya jechuudha. Excellent. So walumaa galatti I'm not ka jedhu ani akkas miti, ani waa'ee keenyadha jechuudha. Good. Is it clear? Do you have any ambiguity here? Great. So yoo ifaadha tahee mee isin immoo ani fokkisaa miti yoo dhiira taatan yookiis immoo
shamarra yoo taate immoo ani fokkistuu miti jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin lesonii amma baranne irraa ka'uutiin maal akka jennu deebii keessan koomentii jala nuuf kaa'a. Inni kan biraan immoo ani achi hin deemu gochadha jedhani kun akkasiin godhu ani achi hin deemu jechuu yoo barbaannes afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan koomentii jala nuuf kaa'a. Leave your answer in the comment section. Put your answer in the comment section. Great. See you again. Thank you. Thank you.